Hordoftoota chaanaalii Lalii YouTube nagaa Faraari Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata Waaqayyoon isiniin jedha. Jirtuu jabaattuu biyya keessa biyya alaa warri jirtan hundumti keessan nagaadhaan nagaa kootii galata Waaqayyoo jala isiniin jedha. Har'a waan lamaan qabadhee isinii dhufe wantoota rifeensa keenya laaffisan rifeensa keenya jajjabaatee nu cannaqu yeroo hundumaa miiccinee kaanillee kan nu jalaa jajjabaatu. Rifeensi keenya garatti qabnu nu dhowwu furmaata isaa jechuudha. Waan ana fayyadamaa jedheen isinii fudhee dhufe jechuudha. Kana wajjiniin tura akkuma argitan asitti vaaziliiniin itti godhachaa jira jechuudha. Vaaziliiniidhuma isin bukkee jirudha. Kanuma ta'e vaaziliinii gosa baay'ee jira waan ta'eef kamiyyuu ni ta'a isiniin jedha. Kun immoo kireemii rifeensaati jechuudha. Asitti kan inni itti godhuuf jedhu kireemii rifeensaati jechuudha. Ana wajjiniin tura wajjiniin ilaaladhuma isaa jechuudha. Amma kana maankaa tokko maankaa lamaan itti godhan jechuudha. Maankaa lamaan itti godhee asitti baay'ee tokko nutti baay'atee jennaan irraa baasee ka'e itti deebisa jechuudha. Maankaa lamaan itti godhe jechuudha. Durni maankaa tokko nagaa rifeensi koo eeggaa hojjaa godhatee eegga gobbatee iyyuu amma kana fixa malee. Dur xiqqoon nagaa ture hordoftoota kiyya. Isa kana fakkaataa asitti haala kanaan wal nyaachistu jechuudha. Sirriitti wal nyaachistu vaaziliiniidhaaf kireemii kana wal nyaachistu jechuudha. Haala kanaan wal nyaachistu akka inni bareedu dhadhaa fakkaata jechuudha. Haala kanaan wal nyaachistu jechuudha. Hordoftoota kiyya dhugaa amantanus amanuu baattanus anarra rifeensa koo kunuunfachuu jalqabuun koo waggaa 3dha. Jijjiirama rifeensa kootii kan argeetu viidiyoo tokko kan irratti hojjedhu jechuudha. Waggaa 3dhaa fi ji'a 4 jechuudha. Waggaa 3 fi ji'a 4 bocoo miti jechuudha. Salacha'uu isin hin barbaachisu, nufuu isin hin barbaachisu. Baay'ee nama nuffisiisa. Baay'een keenya yeroo muraasaaf yaallee nadii baay'een keenya kan jennu baay'ee jira garuu yeroo muraasaaf yaaluu hin qabnu jechuudha. Jijjiiramni isaa dafee nutti hin beekamu. Lallaafina isaa irratti beekama malee baay'ee dafee nutti hin beekamu waan ta'eedha. Wanta fayyadamnu tokko immoo addaan kun waanuma isin bira jiru rifeensa keenyaaf jijjiirama guddaa qabu. Wantoota baay'ee jira waan isin bira jiru sa'aatii boqonnaa keessan itti fayyadamaan isiniin jedha. Asitti fooliin isaa baay'ee tokko namatti tola dhugaan isiniin jedha. Fooliin isaa baay'ee tokko urgaa baay'ee tokko namatti tola. Fooliin isaa kireemii kana rifeensa keessan keessa yeroo miiccattanii jettan hin bahu baay'ee isinirraa urgaa oola jechuudha. Yeroo dibattan bicha ija keessan eeggadha ija namaa baay'ee gubaa jechuudha. Yeroo miiccattan immoo akkasuma shaamboodhaan miiccachuu hin qabdanu rifeensa keessan qulqulluu ta'etti iyyuu kanumaan dibattaniyyuu rifeensa keessan qulqulluu ta'etti dibattanii bishaan qofaan bishaan calala qofaan ofirraa lollaatu malee shaamboodhaan miiccachuu hin qabdanii seeruma isaati. Amma daqiiqaa walakkaa daqiiqaa 20 walakkaa ofirra tursitanii daqiiqaa 30 20 ofirra tursitanii sana booda bishaan bichaadhaan miiccatu isiniin jedha. Asitti kaameraan hin mul'atu malee isinitti agarsiisan ture. Rifeensi koo keessi isaa jijjiirama guddaa qaba. Irra isaa kana caala keessi isaa baay'ee tokko miidhaga jechuudha. Eegin haala kanaan kunuunfachuu jalqabee karaa baay'eedhaan. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa dhugaan isiniin jedha rifeensa koo irratti jijjiirama guddaan arge jechuudha. Jijjiirama guddaan argee wantoota na fayyade hunda isiniif hojjechuuf karaan arganne hordoftoota kiyya viidiyoo irratti waraabadhe garuu karaan arganne naaf hin mijanne kanaaf inni isee malee ani wantoota baay'een fayyadaman isiniin jedha. Wantoota hedduun fayyadama garuu haala mijataa miti hundumti keessan iyyuu hin beektu haalli keessa jirru xiqqoo ishee nuuf mijataa waan hin taaneef malee wantoota hedduun fayyadama jechuudha. Rifeensa koo baay'ee jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Lallaafootti hojjaa isaatti waanuma hundatti jijjiirama qaba. Wanta na fayyadeedha fayyadamaan isiniin jedha. Keessumatti kireemii kana immoo fayyadamuu kan qabdan namoonni rifeensi keenya jajjabaatu obboloonni keenya rifeensi keessan jajjabaatu fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha. Dhugaan isiniin jedha rifeensi koo baay'ee jajjabaatu hordoftoota kiyya akkasii miti jechuudha. Akkana haala adda addaatiin rifeensa koo wantoota baay'ee waan fayyadamuuf amma na laafe malee rifeensi koo gafaree masa maal jedhanu maqaa isaa sana isadha rifeensi koo jechuudha. Bakka caafiin isaa baay'ee na cannaqaa ture. Ani garuu eeganii haala kanaan rifeensa koo waggaa amma kana keessatti fayyadamuu jalqabe jijjiirama isaa guddaan argee waan baay'ee rifeensa koo irratti argee haala itti fayyadama dibata rifeensa keenyatti fayyadamnullee waa hedduun bara jechuudha. Dhugaan isiniin jedha hundi keenya hin dibanna hin fayyadamna. Garuu haala nuti hin fayyadamnutiyyuu rifeensa keenyaaf mijataa miti jechuudha malee namni kamiyyuu dibata namni kamiyyuu bitatee dibata jechuudha.
Garuu haala nuti rifeensa keenya fayyadamnu sirrii miti. Eega dibattanii kaatanii akkasittiin faaqqisanii yeroon dibadhee akkasittiin faaqqisa maaliif yoo jettan gaafa miicuu waliin xaqallalu walittiin galu jechuudha. Walittiin seenu baay'ee walittiin seenuu seena garuu walittiin galu akka hin taane kanaaf akkasiin godhan jechuudha. Haala kanaan dibadhe. Vaaziliiniin immoo hordoftoota kiyya jijjiirama guddaa rifeensaaf qaba jechuudha. Jijjiirama guddaa vaaziliinii ani baay'ee bakka dhugaan isiniin jedha. Rifeensi koo vaaziliinii nyaataadhuma oolan isiniin jedha. Vaaziliiniin rifeensa keenya dheeressuutti, saaphate gobbisuutti, dheeressuutti, lallaaffisuutti baay'ee fayyada. Keessumatti caafisa warreen nu jalaa jajjabaatu sirriitti caafisa yoo dibattan caafisa baay'ee nuuf lallaaffisa nuuf sirreessa akkasuma caafiinsa lakkuu kan qabu lakkuu kan qabullee lakkuu sanallee balleessaa deema rifeensi keenya caafiinsa nuuf miidhagaa deema jechuudha. Vaaziliinii faayidaa baay'eedhaaf jechuudha. Ani vaaziliinii hedduu fayyadama. Akkasiniin siniin jedha hordoftoota kiyya ani takka waggaa 3-4 kana keessatti hordoftoota kiyya amantanus amanuu baattanus torbee lama wanta rifeensa fida jedhamu wanti ittiin hin miiccannu hin jiru jechuudha. Wanti ittiin hin miiccanne hin jiru. Namni jedha torbee lama rifeensa takka duwwaa akkasitti miiccee hin beeku jechuudha. Akkasitti itti dafqatanii wantoota tokko irratti sochootan maaliyyuu yoo ta'e bu'aa isaanuma argattu jechuudha. Maaliyyuu yoo ta'e jechuudha. Garuu jalqaba attuma dafqitu wanta hundumaa irratti iyyuu hin sadaachina. Haala kanaan yoo fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha. Rifeensa keessan jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan sirriitti caafii dibachuu qabdu. Rifeensa bichaatti dibattu ani buqqeessaatti dibaa hin jiru amma jechuudha. Maaliif rifeensa bichaa lallaaffisuudhaaf malee waa biraatiin miti amma kana kan hin dibachaa jiru baay'ee gaariidha. Warri rifeensi keenya jajjabaatu haala kanaan fayyadamne rifeensi keenya carraa laafoo qaban isiniin jedha. Haala kanaan dibachaa jira. Haala kanaan faaqqisee dibadha jechuudha hordoftoota kiyya. Dhugaan isiniin jedha rifeensa koo maal jedhanii isinitti hima. Dhuguma jijjiirama qaba jechuudha. Baay'een keenya akka tokko tokkotti yaalle kanas yaaleera na didee kanas yaaleera na didee jenna beektanii garuu yeroo muraasa keessatti miti jijjiirama waan tokko kamiyyuu kan argitanu jechuudha. Turtii keessaa argitu jechuudha. Waggaa 3-4 jechuun hordoftoota kiyya yeroo bucuu miti jechuudha. Inni akkasiin isiniin jedha dibatuma biraa qabdanus haala gaashaan dibattanii rifeensa keessan akkaataatti kunuunsitanu haala gaashaan yoo dibattanii rifeensi keessan dhufuudhaaf guddachuudhaaf carraa qaba jechuudha. Haala kanaan eegan xaqallalee booddee feestaaliitti godhattu jechuudha. Feestaaliitti godhatu jira jechuudha. Yeroon viidiyoo hojjedhe sagalee irratti isin waraabuudhaaf naaf hin mijanne ture. Kanaafuu sagalee irratti waraabaa jechuudha. Haasaa hojjechuu naaf hin mijanne ture. Haala kanaan feestaaliidhaan nuqqamsitu sana booddeerraa shaashii hidhattu jechuudha. Daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 tursitanii miiccatu sa'aatii tokko tursitanii rakkoo hin qabu. Yeroo barbaade miiccadhaan ture. Daqiiqaa walakkaan asirra turse irra caalaa jechuudha malee miidhaa tokko hin qabu. Baay'ee tokko gaariidha. Rifeensa lallisiisuutti lallaaffisuutti baay'ee tokko fayyadan isiniin jedha. Haala kanaan fayyadamaa bitadhaatii namni baay'een hin fayyadamna obboloonni keenya kireemii jechuudha. Viidiyoon koo irraa kana fakkaata.